Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Itoophiyaadhaaf karra galaanaa argachuun dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuu marii sirrii barbaachisaadha jedhan. Ministeerri muummee Abiy jimaata darbee ibsaa miseensota mana maree bakka bu'oota uummataaf kennanii fi foddaa TV tamsaasa irratti kana kan dubbatan. Itoophiyaan biyya Afrikaa guddoo garuu kan karra galaanaa hin qabne kan taate erga waggaa 30 dura Eertiraan walabummaa ishee labsatteeti. Erga yeroo saniitii kaasee biyyattiin daldala biyya alaatti ergamanii fi gara biyya keessaa seenaniif buufata biyya ollaa xiqqoo taate Jibuutii irraatii fayyadamti. Haa ta'u malee dubbii isaanii kanaaf Eertiraan har'a deebii laattee jirti. Firaa'ol Balaa ባህርና አባይ ኢትዮጵያን የሚበይኑ ከኢትዮጵያ የተቆራኙ አባያፍ ገላን ዲማን ኢትዮጵያ kan bayyaanachiisan ኢትዮጵያ waliin kan walitti hidhaman guddachuu fi baduu Itoophiyaafis bu'uura kan ta'anidha. Faayidaan isaa maal haa ta'u ka jedhu irratti akkuma amma hidha haaromsaa irratti mari'achaa jirru kana irrattis haa mari'annu. Marii jechuun ittiin fayyadamiin kan jedhu yoo ta'e malee rakkoo hin qabu. Namoonni tokko tokko waa'ee galaana diimaa osoo hin kaasin nagaadhaan teenyerra amma maaliif callisneen teenyu Eertiraa waliin Jibuutii waliin yoo walitti nu buuse hoo jechuun sodaa ka qaban jiru. Dur miliyoona 50 turre amma bara 2030tti miliyoona 150 ta'uuf jenna. Uummanni miliyoona 150 ta'u lafaan hidhamee jiraachuu hin danda'u. Irratti hiyyumni ni jira. Guyyaa tokko dhoowwan isaa hin oolu. ብላስት ያደርጋል ብትፈልግም ባትፈልግም ወደ ሆነ ይፈነዳል። Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed karaa kamiyyuu ta'u Itoophiyaan hulaa galaanaa argachuu qabdi. Kanaaf ammumaan cimnee irratti hojjechuun barbaachisaa jechuun mana maree bakka bu'oota uummataaf dubbachuu isaanii jimaata darbe miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Ministeerri muummee Abiy filmaatawwan Itoophiyaa karaa galaanaatiif qabdu keessaa jalqaba irratti kan ka'an Zaayilaadha. Buufanni Zaayilaa Sumaaleelaand bulchiinsa Awdaalee keessatti kan argamu yoo ta'u galoo galaanaa Eden irratti argama. Buufanni doonii kun daangaa Jibuutiitti dhiyoo yoo ta'u Harar daangaa Itoophiyaa irraa kiiloomeetira 100 hin caalle irratti argamti. Filannoo lammaffaa ta'ee kan eerame ammoo buufata doonii Jibuutiidha. Galaana diimaa Adulis irratti kan argamu yoo ta'u buufata Matsawwaa irraa kiiloomeetira 40 irratti argama. Alergii fi meeshaa biyya keessa galchuuf Itoophiyaan harka 90 kan ta'u buufata kana irratti hundoofti. Buufata hojiin akka malee itti baay'atudha jedhamuun beekama. Itti aansuun Asabii fi Matsawwaa kaasan. Isaan kunneen ammoo galaana diimaa irraa gara kaabaaf kibbaatti kan argaman yoo ta'u bulchiinsa Eertiraa jala jiru. Isaan kunneen ammoo galaana diimaa irraa gara kaabaaf kibbaatti kan argaman yoo ta'u bulchiinsa Eertiraa jala jiru. Itoophiyaaf garuu baay'ee dhiyoo jiru. Nuyi dirqama Matsawwaa yoo hin taane Asab yoo hin taane ejjennoo jedhu hin qabnu. Nuyi kan barbaannu hulaa ittiin afuura baafannu qofaadha. Kun ammoo bittaadhaanis haa ta'u liiziidhaanis haa ta'u waliigalteedhaanis nuyi kan barbaannu isa qofaadha jedhan Ministeerri muummee Abiy. Ministeerri muummee Abiy seenaa keessatti wayita galaana diimaatti dhiyaannetti biyyoota cimoo addunyaa keessaa tokko turre erga jedhaniin booda attamiin gara galaana diimaa haa dhiyaannu gaaffii jedhu kaasuun yoo deebisanis ajjechaa fi waraana ta'uu hin qabaatu jedhan. Bara 2018 yeroo Itoophiyaaf Eertiraan araaraman waliigalteen adda addaa mallattaa'anii ture. Dhimmi hulaa galaanaa kun qaama waliigaltichaa ta'uu garuu ifatti wanti beekamu hin jiru. Haa ta'u malee yeroo sana Itoophiyaan buufata doonii Asaba akka fayyadamtuuf bu'uuraaleen misoomaa ni hojjetamuu dubbiin jedhu tureera. Amma Eertiraan dubbii ministeera muummee Itoophiyaatti kan gammaddeen fakkaattu. Mootummaan Eertiraa karaa ministeera odeeffannoo ibsa gabaabaa kenneen dhimma galaanaa fi isaan wal qabatan irratti mari'achuuf fedhii akka hin qabne ibseera. Haasaan ministeera muummee Itoophiyaa kallattiin buufataalee doonii Eertiraa irratti kan xiyyeeffate ta'uu baatus hariiroo biyyoota lamaanii waggoota darbanitti fooyya'aa dhufe rakkoo keessa galchuu malaa yaaddoon jedhu jira. Dhimma kanarratti ibsa mootummaan Eertiraa guyyoota booda baaseen bishaan hulaa galaanaa fi dhimmoota wal qabatoo ta'an irratti mariin taasifamaa jiru yeroo dhihoon asitti akka malee baay'ateera taajjabdootaafis gaaffii taheeraa jechuun hime. Haa ta'u malee mootummaan Eertiraa dhimma akkanaaf haaraa ta'uu ibsuun dhimma hulaa galaanaa irratti marii taasifamu keessaa akka hin qabnee fi akka hin hirmaannes akeekeera. Mootummaan Eertiraa akkuma yeroo kaanii gara waltajjii akkasii akka hin galle mirkaneessuun kanneen Eertiraaf dhimmamaniif akka hin mufanne waamicha dhiyeesseera. Daawwee har'a magaalaa Adaamaatti raawwatameera. Muuziqaa Oromoo keessatti dubartii jalqabaa sirba albamiin hojjettedha. Muuziqaadhaan hawaasa kakaasuu bira darbee hanga qabsoo hidhannootti akka deemtee himu namootni itti dhiyeenyan ishee beekan. Artist Saaliyaa Saamii haloo daawwee dhaggeeffataa akka guddattee fi akka fakkeenyaatti akka fudhattu waa'ee lakkoo ammayyoottaa natti himteetti. Anaaf rool moodeliidha fakkeenya. Gaafa duraa ijoollummarraa eegalee wantoota isiin hojjechaa turte baay'eedhaan hordofaa ture. Fakkeenyaaf hawwisoo caffee gadaa keessa liidii taatee sirboota isiin hojjetu irratti sochii baay'ee hojjetama. Yeroo sanitti ani umriidhaan illee ijoolleen ture beeku uummata baay'ee kakaasaa warra ture waan isaan gaafamu sammuu keessatti na hafee jira jechuudha. Yeroo dubartiin baatee uumaa godhuu sodaatee fi maatiin dhiibbaa jiru amantiin dhiibbaa jirutti waan baay'ee injifattee bakka dhiirri dhaabbatu bakka namni sodaatu hunda dhaabbattee qabsoo hidhannoo osoo irraan hafneetti seenteetti jajjabeessutti waliin qabsaa'u irratti nama qooda guddaa qabudha isiin. Keessumaa afaan Oromoodhaan weellistu afaan dubartoota baay'een agarru. Tarii waan akkasii kun si yaaddeessaa seeni? Hin agarru. Amma isiin gaafa dhuftee namni hin jiru. Gaafa kun asitti 1969 Finfinneetti qophaa'ee kitaaba takkarra hawwisoon dubbisi. Walgahanii asitti gaafa hojjetan akka dubartiitti isii hidhannoo ture. Hamilee hedduu namarraa dubartii jechuudha ana dabalatee sirbaan jechuudha nama baay'ee kakaastee haaraa qabsootti dubartii hangafa isiin. Tole aartii afaan Oromoof maal gumaachite jettee yaadda? Waamicha Harbee Ayyaa
hundaan dhageessisuun si biyya jettee uummata walitti yaamtee jirti. Gumaachiitiin goota tokkummaa Oromoodha. Gumaachitee yeroo baay'ee hidhamtee jirti. Tumamtee jirti. Eega baatee jala deemanii yeroo qabanii ammaan tumanii jira. Miidhama hedduu irra jirti. Sanirraan ilmaanis kophaa guddisaa turte. Akka haadha abbaa taateeti kophaa isii guddisaa turte. Haali jireenya isiitii isaa ta'u hirkimannaa gahaa argachuu dhabuudhaan dhumarratti arraan sanadaa dhuguu du'aa isaa qalamtee jirti. Gaazexessaa fi xiinxalaa muuziqaa kan ta'e Zamarkuun Misgaanaa immoo artist Haloo Daawwee dubartii Oromoo jalqabaa kaaseta baastee fi lakkoofsa kaasetaa baasteen artistoota akka Alii Birraa faayyuu kan caaltu ta'uu ishee hima. Isiin seenaa muuziqaa Oromoo keessatti wallisuudhaaf dubartii jalqabaa ta'uullee baattu walliftuu yeroo jalqabaatiif albama muuziqaa baaftedha. Walleen jalqabaa kan albamiidhaan walliftuun dubartii Oromoodha. Albama baaftisanuu kaaseettiidhaan kaaseetii sirba 1970 akkasitti kan bahe kan Haloo Daawwee isa jalqabaati. Kana malees baay'ina albamiitiin walliftoota Oromoo isaan kaan irraa isin sadarkaa tokkoffaarratti kan argamtu. Namni albama sadii ta'uu waraabee hin jiru. Halluu Daawwetii dhuunfaadhaan albama 10 qabdi. Albama 13 immoo nama lamaan yookaan ammoo 3-4 ta'uudhaan wal isaa ture. Albama 13 walii galaan albama 23 kun Alii Birraa dabalatee artistootuma dhiiraa hunda warra afaan Oromootiin albama baase hunda isaanii akka caaltu isii taasisa. Halloon qabsootuudhaas keessattuu walleen isii kan waamicha harmee ayyaa kan jedhu kan dhugumaan qabsoo Oromoo finiinsee fi gaafa miseensa caffee gadaa turteetti hojiin hojjette hojii ol aanaadha. Haloo Daawwee sagalee uumaa namni fakkeessa hojjechuu hin dandeenyee fi adda ta'e qabaachuun akka beekamtu gaazexessaa Zamarkuun Misgaanaa hima. Tooniin sagalee isii kan dubartiin kamiyyuu fakkeessuu hin dandeenye yookaan ammoo akkeessuu hin dandeenye naachuraal toon kan ta'e sagalee addaati. Qabiyyeedhuma muuziqaatiin alattuu dandeettiin oktaabilee isii keessatti walliftoota hundarraa adda ishii taasisa. Ogeessonni hundinuu kan inni dubbatu. Dhugaadha Halloon waliloo fi talloon hojjettu. Garuu immoo osoo barnoota muuziqaa hin qabaatiin musical understandingiin isii kan addaati dhugaasan dubbachuudhaaf. Wallee jalqabaa waltajjirratti ittiin baate barbaannee walbarraa Mahamad Ahmad Qopheeti kan barreesse walaloo kana. Barbaannee walbarraan suni kan bahaa kan dhihaa kan dhidhimaa fi booroo jechuun amma kan kibbaaf kaaba jennuun dhidhimni kibbaa booroon kaaba akkasiin kaa'e Mahamad Qopheedha. Akkasitti Oromoo kan tokko taasisuudhaaf kan waamaa ture. Sanirraa hanga Oromoo Fardaan Dabaalee albama isii xumuraa waamichi isii kan tokkummaa Oromoodha kan qabsoo fi eenyummaa Oromoo abbaa biyyummaa Oromoo ittiin kakaasaa turte. Sagaleen Halloodha gosa muuziqaa isa fuunk ja'aniin isa san qabattee kan baate. Sagaleen akkasii sun walleelee jaazii ta'an walleelee aadaa isaan safuudha walleelee safuu wallisuudhaan dubartii qixxee hin qabne. haadha walliftoon bara kana ni gurgurama jedhamee abbootiin qabeenyaa lama Sheek Jaasimii fi Jim Ratcliffe abbaan qabeenyaa Britain irratti wal dorgomaa turaniiru. Sheek Jaasim amma dorgommii kana keessaa bahuu ibsanii jiru. Jim Ratcliffe kilabichaa dhibbantaa 25 bituudhaaf Manchester abbootii qabeenyaa Manchester United yookaan Glazers family wajjin walii galanii jiru. Gara paawundii biliyoona 1.3 ni kaffalu yoo akkas ta'e hooggansa damee ispoortii keessattis qoodanii fudhatu jedhameeti kan eegamu. Dabalataan kaampaaniin isaanii NS Group jedhamee beekamu Old Traffordin gara 90,000 ol guddisuuf akka hojjetanis ibsanii jiru. Amma namoota 75 qabachuu ni danda'a jechuudha. Abbaan qabeenyaa Sheek Jaasim amma kilabicha bituu irraati akka fedhasaa akka keessaatti baasee ibseeti kan jiru. Dabalataatiin gulaalli waancaa Awurooppaa wajjinitti wal qabatee Iskootlaandi darbitee jirti. Kaleessa Weels Krooshaa injifachuu isheerraati kan ka'e gara ishee keessaatti Iskootlaandi darbuu ishee mirkaneeffattee jirti jechuudha. Ramaddiin taphni waancaa Awurooppaa kun ammas itti fufee ni gaggeeffama. Har'a Ingilizillee Xaaliyaan wajjinitiin taphni isaan gaggeessan kan eegamu ni ta'a. Portugaal Bosniyaa Herzegovina waliin har'a ni taphatu. Luxemburg akkasuma Slovaakiyaa wajjin Beeljiyeem Swiidin wajjinitiin kan taphatan.